بي ومني بتقلنا خسر أجد هاي هذا مني برا هذا كذا خاوجرني نفتني أماتي تسافر السعودية ما نيجي وأنا خلنا رابي أندروان أبو أصلي تاي ربي بدري شنو تاي لا لما نافع بيجي تكو زوجتي أراد أنا أقول بوش أو تجوار أسمش مالي دوبا بو يارتي ندقار يا بني سوي أتي أرانتنا كم تبي تيجي أكم مالي في إنتي كذي المباغ ده ما قام بدنا غرينيو المباغ إيش هي اسمه ما خد بو ما قام بقى دم بليش المباغ ده خسبافتو خسبي سافي كوكو أنت لجرا قبضو المرة باسويتي هو جانا تيسم أكمل تيوان دقيني إنه ما أتي أبيجي بس تقول جاري خد الدنيا قطو خاتي دابن جوتوس يبيجي من خيس النافس من لك لما فا بسم الله أما دبين فيسبوك الرادين بثون دبين ثم دبين يو دبين ثم أكو أنا تاتي أو المباغ دا جتو بره جنسا يسدوبا من أوتي برلا من قريد سا أو خنا أمة ربين بين كيام تجين كنا أنت نافين أبيتشو يجال دابرا أبيتشو ميما كم يساعنا لا خلي يا أبو أبيتشو ما ريتشو ما كنا يا أبو ما باجي أنا أبي سيدي كرا لا إنه ما بقى يا شيخ هذا لا كرا إنساني بتخافي وقنا دبوا مقونا معلوم ما بقى يا شيخ كيس إنسان ما عارف مو إنساني بواو قابني وأصلا إنسان توري تشيخ توري لال نمني تشيخ توري دلقان إنسان أينو ما نبرك خاشو فداو برنامجين تاو بي يركتها من داخل وزتاي جنين درانو تاو دي لال نما تاي دي وانتي يساعدوا بقى يا شيخ Intane mal tujira shira orman sakalam Abu أبو أنا مسامع تاي وركان يا أخي ولا في يدنا الرمال تما بنادي سيقول أي مال يفسد أنت مال نتي أين يوصل أنت مو أجاوا إبا برنو تجول باكدا تبر سني أكمل يا أبو نجيم أجيو نجيم كبدا نجي أنا مسامع بلا ورد الديو جت بيثنا ملا يلا بشكل مو مالي لكي برنو مكان هذا سيء ما سيتو ناجاب شو سجنا أكيد سيء بس يا أبا في هذا تيجي أنا بس نمسامع هاي دبي دي نسامع فاجا ولا نمسامع ما أنيو أكسي بل هي كم بيني ورث ركون تيسن هي كم مكاتين بيني سين أتي منا نو يرتي نجيم فيجابتي هون دينا ما جون دبي نما ينو فيجابتي على منا غوتون نجيم ربرتي أوه يا أبو نسرية أودي سخامي دبي تكان اللي بيتي بر شاي فاني سر دوتي عثمان الدم جروتي بر هاي جولين تك ولا فيجا جولما جولمو جولما نورمو تك كسيتي ولا فيجا أكسيتي لا دام mana khiyru fe namni amso shayin kun ya so naso barqani bar no nugreti nora no hidu أي قاني ده shayi gujeti ira debit dole jolle bagol tenis tu buron kutu أيه ميكا asli وي نمايا ده asli man أوي ay summa khotte ingam ne gufeti shayi dan ndakabdu شايم كده ha أما كده السلام عليكم إبساك إنكم أصلي كم نجامي أيام ما أنا وقوتو في دير فاتحة سوا في دي ما موجود سيمبان ya أكم bisa berdua tu nomor dupi orang mumi sana wakam gote ya wakti naman sidara gon gabatin kaga aye jalan lambar garah na terus ne nama barana berjalan ti berana isnu beri tiap berasa bintan malas tadi ni aga asir data ira asir bungu dusan nutiama dalagatinya fi urutinya mali mar bindet dia luar kana yelan akasi woi dalagan du tayo si yati ti tuji nagian tayo na guys abo ya abo ay olu hira ga urban تخنني زمان لك ولا abo asli
Saya yaman nono ni sakasuta biditi me ati hasu ino jiya. Baal shaayii si qofaa fi mi'aanis ni barbaada. Wayii kunoo shaayii fidee dhugaadhaati. Deem. Isiniitiin jedhamoonni xixiqqaaf. Laan maa qixaa fi deemas. Xixiqqaafi. Deem. Ayyee. Boo Yo. ijaan dhedheeratiin gahaa kanatti. Bo gampatu. Maal qaanfannoo jaartii irraa qaanfata namni. Sababa dalagaa biraa walii qabna malee jaartii walii qabna. Bo in dubbate narraa baate. Bara andi ija keessa yaa'oo ijarraa hin beekan. Dhugi. Ittiin jiraa yoo. Dhugi irra waan sibiila illee ni himta. Awwa shaayin jaartiin ta'e maashaallah harka isii rabbiin haadhisu. Aslii diimee. Asluu Asluudha. Sima barra dubbiree fuudhara yaabule sa'i osoon karaa deemu jiruuti. Ijoolleen ablee waliif fiigaa. Laa. Dhugaa rabbi. Maali abdii maaltu fidi? Tokko akkami jaalatu waa ta'eja. Haya. Tokko akkami abiyyiitu ta'eja. Duuboo. Akkasitti ciboota kana ablee waliif fiig. Aanaa taatu jidduu seena giseen jee namaan biraa dhabe beete. Walitti hin deemtu maa jiddu seena? Akkamitti waliin dhiisa Oromoo wal diruu deemtu wali. Awaati. Kuman qabdu isaa waan takka illee. Maaliin quba qabu? Maaluma jidduu dhiitaati duubaatu. Abamee. Allah waytan akkanaati naan barbaade deemaa miti namni ittiin dhiisu. Duuboo akkasi kaa'oo ijoollee waliif fiige maali waloota jennaan kunis tishartii Jawaar firaa qaba. Adda. Kunis tishartii. Ganduma kana keessa moo? Hawaasitti bara. Tishartii Jawaar ganda kana keessa moo? Ganda kana keessa moo? Ganduma kanatti siin jeeboo. Kunis ganduma kanatti qaabii uffatee jira. Kunis kanuma Jawaar wal fixe qaba uummanni. Itti dhiiftooti qaama waliin beekanuu. Yaa'oo namni moo sin jiruuti mee gaddaa baddu akkasiin kaa ablee waliif fiiga anumaa warra rabbii ilaalla as ilaalla. Jaaketa kana akka namni rukutee darbuu waan Siiti tokkoo qaba maal jidduu goota ati. Oromoo wal loltu akkamitti waliin dhiisee ablee siree. Aboo yeroon ta'a. Oromoo wal loltu akkasitti muummee gurbaa dukkaanaa san An gartee dubbii jirtu hin danda'uuti yaaqi. akkasitti Maali wal dhaabumee asli dhaabumee lama ta'ee dhaggeeffannaa. ayyaa Akkamitti ati? Asli hin baane. Oi. Mee ol seenii. Maali. Maali misi dhaggeeffannu. akkasitti Himi mee eenyummoo himee manatti hin haa'u. aboo namni moo'ee jiru Akkamitti? ijoolleen Oromoodha akkasittiin muummee dukkaanaa kana gartee dukkaanaa kana boo Maal godhanii hojjetaa? fitti yaameeti ammaasi gurbaa ichi loosii fi kana shumburaa fi kana gurgurus yuushaa fi yaameetiin akkasitti uummata nu sadeenan adda qabne Adda qabnee. adda qabne kaya Maaluma achi godha leedanii siin. Mee maaluma nama shamitti shartii abiyyuu godhumu. Maaluma jidduu wanta qabdanii. gubuutti hin jiru wal kun tishartee biyyi firaa qaba jee kun kan Jawaar walirraa qaba akkamitti Jawaar uffatte jee kunis akkamitti Jawaar uffatte Sirri jeenka. anyu jaan Abiyyuu uffate kun. aboo akkamitti akka jettee yaabala Akkamii uffatanii nyaata keessatti sirtii Jawaar. hayi Jawaar abbaa qabsooti bara Ifi ijoolleen nagayaame adda baanii mina. ijoolleen Akkuma adda baatee akkasitti adda baanee Akkamitti? walitti araarsinee isin lachuutu ilmaan Oromooti Anta nan dhaga'u. duwwatama dhageesse Himi kaatanii dhaga'uu ni beektatu. taniin dhageessutti ilmaan dhageeffadhu qaba waliin nyaatina abiyyi kun akkanatti uummata Oromoo fitu jira Eenyu? uummata Oromoo fitu jira abiyyi jeetiin Abiyyi. Kai beekti. Maali. Kai gisee siin jee kai. Yaa kai maali? Baa'u. Mana yaan. Kai kaabana kai. aboo yaabale segi ati arrallee abiyyi mudee girtaa Aboo gurbaa meessuutu jiikkatti naa aboo ijoolleen fiifuu wal fixxeetiin akkasitti adda qabeeti walitti hin jiiftu. boo uummata Oromoo lama akka ol jiru akkamittiin itti dhiisi Ati sa'a kana keessatti nama akkamii adda qabdaa dhiiftu ni moo kun ni beekani. Daa'imti hin beekani. immoo Akkamitti? yaa akhi akkamittiin maali haa gurbaan abiyyi mataan isaa uummata Oromoo fitu jira Aboo taayi Hayni dubbii kana. Oromoo akkamitti Taayi mooti. Atu taayoo. yaabale segi ati arraan tan akkamitti abiyyi deeggartan Akkami maaliif hin deeggare? Ilma Mee abbaa maalirra, gadaa. Ilma abbaa gadaa maqaan guddina kan eenyu? ilma abbaa Eessa gadaa keessa maquma kan? boo maqaa abbaa gadaa hin balleessin Eenyu? ilmi abbaa gadaa kasabaaf ta'u kasaba isaatiif quuqamu kasabni isaa geezee duute yaaduuf malee ilmi abbaa gadaa kan intala garaa qabdu ilmoo irraa baasuu miti Boo jaalladhe. boo jaartii namaa nama manarraa fuudhanitti poolisoonni isaa itti taphachuu jira yaabbalisa Jaartumatti jira. Qayyi. nama gattaa yoo nama ajjeesu bartanii Nuti moo? na ajjeesu beekaa dhiiga namaatu isinitti ajaa'iban isin Gurbaa mana kiyya keessatti taa'aa wal qabu. boo na dhageeffadhu saayii biyyeetii si bira dhufee na dhageeffadhu Saayiba kana Boo. kana. Hayan akkana si kuma qabu bara biltiginnaatti si kuma qabaa bara. Biltiginnaa. Loon gara galteeti. aboota naastoo furlaa jira Akkasitti boo na si kuma qabaa. dhageeffadhu Maaliin dhaggeeffatu? nuti ilma abbaa gadaa deemneeti
Harka dhooyinee fi tiishartii isaa hunda uffannee. Ammallee dhoyna ammallee. Ililchuu biti feetu xaasaa fudhadhuuti. Duraanuu tana qaadesini. Sigalee mataa keessan zeeroo adeemsa keessan duwwaa ilaalchi keessan duwwaa sigalee akkamitti har'aan tana gurbaa nuti bara abiyyi deeggaree jira. Waar maama bara abiyyi deeggaree jira. Nama hundaa deeggare ilma abbaa gadaati. Garuu ilma abbaa gadaa keessaa beeti ganda biraa seenuu jiru ammaan tana. Har'aan tana akkamitti abiyyi faarsitee abulessaa. Intala garaa qabdu ilmoo irraa baasan. Jaartii namaa manarraa fuudhanii waraanni isaatti taphachuu jira. Ilmoo xixiqqoo miila irraa muran. Maal asheeti sababoota? Akkamitti hin naasuu? Waa maqaa nama balleessina shanidha tana godhuu jirtu. Shanuma ja'a hundaa'u. Shani. Xayyaarri Chaayina gubatee shanee gube. Duuba eenyu? Akka biraa qoma qabda balleessin. Iccitiin jalaa baatee barbaada. Iccitii maal isa? Asitu ci dhaqanii immoo xayyaara gubanii. Eessatti? Boo Chaayinatti yoo wayyaa fee xayyaara gubanii. Akkas taanaa ka Turkii keessa jirus gana gubuutaan kaa shaneen. Humna baastee hoo akkas taanaa shaneen. Shanuma ja'a waa hundaa'e. Amma. Shanis nam bulchini. Uummanni maal ta'e? Boo amma boo dagartee waan akkana. Bakka biyyoonirraa harka kee. Bakka biyya akkanarraa maal ta'e isa barbaada? Booti qaban beektu isa gurbaadha gadhiisi qaban ta'e. Jechuudha ta'u. Booti gawwaadhaa san. Maali duba? Boo jaartii na dhagaadha. Jaartii bitite afaan kanaa walis. Yaa khiyyaa beeksisumaa maal taati? Afaan kana fuudhee jechuun si kaana dhageeffatu. Bakka beekte kaayaa amma jaartu. Ansaayi bakka hiyyeetii si bira dhufe malee akkamitti har'aan tana nama Oromoo fitu jiru deeggartoo. Boonna haala dhageeffatu. Awwan hin dhagaadha. Ansaayi bakka hiyyeeti. Miidhaa kun yaa jaartii ilaalaa. Boo jaartii. Boo. Yaa khiyyaa dhageessisaa jaarsa. Namoo jaarsa jiru jaartii kan godhanii gurbaadhaan qofa. Wal dhageeffatu. Dhageeffadhu amma. Ni dhagaamee itti haasii maali? Ansaayi bakka hiyyeetiin si bira dhufee si gorsuudha. Waan ijoollee sanii waliin mareen. Ati lakkaas bilchiginaa guddaadhaa bootis. Boona dhageeffadhu. Amma booda gartee mi? Haa. Hayi. Oo haasii. Amma booda waan akkanaa ansi dhagee jira namni biraas irraa dhagee qeerroo laal reefa keessa. Yaa khiyyaa haruma buli. Na dhageeffadhu. Haruma yaa bulu. Saniifuu siimeetii jira. Oromoos waliin naquu ni dhaabdala. Ilmi Oromoodhaan na dhageeffadhu. Ilmi Oromoodhaan kun maarree kun ganda kiyya jee wal adda baasuu sana isin gartee dhaabuu qabdan. Keessattuu warri isin ergitanii liivii irratti baastanii ani ilma Harargeen maaliif aangoo hin qabanne? Sannu duubaa taatee waa woodii. Arsiin maaliif aangoo hin qabanne? Maarree jettanii haasoftan kana gartee dhaabaa waan akkanaa kana. Waan dhaabdan dhaabaa. Yaa kun jaartii na dhagaadha. Na dhageeffadhu. Yaa polis siimeetiin jira laala. Ni fudha waan ati jette guutuu ni fudha. Nageetti hin deemeetiin jira. Jira. Yaa moo nagaa. Ajaa'iba! Hai! Awwa manuma kiyyee gufee anaa wajjimu. Ajaa'iba! Uumaa miti. Ati arraaf caal jechuun dhiisi nuti manuma keenya kun caal jechuun sodaa isaan malee isaan itti fakkaatti malee caal jechuun boruu fuusisaa ukkaamsee qindaabama godhanii. Akka itti biyya fugannee hin galtuuf uummanni kun. Yaa akhi jaartuu tanaatu cinqiina wayii malee amma isaa asirraa gabbeen awwaalchisan man. Asli. Maal dhageessi? Asli. Wanta killee dhageenyi? Waa dhageessetti isa akkamitti waan dhageeni? Ibinumaa ati abiyyi must go jaanii ka addunyaan guutuu kaatee dhaabbanyu jirtu asii abiyyi mana keessa naafaarsaa milliik lammaffaa milliik akkamitti? Anaafaasi. Maama taa qabdee ta'e sakkatti? Bara waan ati jettu akka reefuun tana ibsatti ibsanitti haasa'e. Eeti. Anaa abiyyi faarse? Abiyyi miti bara tiirumaatu warra du'ii hunda faarsu jirtu. Abadhi isa faarsinaan nama hunda faarsu. Warra qabsarra du'ii faarsa. Haasan qabsaa'ota qaliisaa warra akka jaarraa abbaa gadaa kana yoon hin faarsin eenyu faarsa? Reefu afaan kee kana. Reefu afaan kee kana. Asliin irraa dhiisaa dubbii ati kana dhuftee wanta quban qabdu. Hayyee. Maal hubattii mee taa'ee waan hin quba qabdu taname. Waan hin quba qabdu naan dabaa. Hayyee. Silatuu biitee kana taatee namni kana dii danda'u waan tana abiyyi malee. Abiyyi maleedha. Jala murii tana. Abiyyi baataati. Abiyyi biltiqinnaa moo? Eenyu? Ati khayra raabee mana kana. Abiyyi etteeti jaarraa abbaa gadaa maqaa isaa abiyyitti dhiyeessin isaafis ol cinaa qabuun jaarraa abbaa gadaa maqaan balleessin abiyyi cinaa fiddee. Hey mana kana raabee. Ani moo ana mana kana raabaa? Si. Duba eenyu dhufu yoon bee maal taate? Maaliin ta'e namni takka illee dhufu. An Oromoo asliidha. Yaa asliidha ni beekta. Yaa meeqa yaa buuqa. Baatumaati. Akkamittiin baatan hayi gaammaa baataa walitti jallisaa fi gadhu hayi. Anaa mi takka Oromoo mi takka jaan sodaatisa. Hayi namtichi jalloo siif hin jaallatanii boolota kaan isin godhaa hayi. Mucaan Oromoodha siif miti. Hayi. Dhaabbaddu asuman. Hayi. Asuman na eegi.
Dhufee. Kai! Ajaa'iba dhufee kan. Maali bu'aa amrummaan na gara galti duraan. Ajaa'iba uumama dubbiin barnoota. Nama saama. Na dhageeka. Mataa kanaan akka si baasa malee kan mana kana narraa bahi. Aslii taa'e Asli onni ni seefu nama kooppii akka keetii kana manaa baasuufi kai bahi. Uummanni biltiqinnaa kasalaa galtee. Taayi haadha kumini baadhaa Baanki si kuusutan kaa'u jiranii. Naftanyaa amaatitti si fuusisuu deemanii Suutaan bayaa keenya wanni isaan ta'e baadhaa. mataa si basheessa malee kai bahi. Nama saamta. Nama biraa osoo hin taane Oromoo saamta. Akkuma siifisaafis hin galinitti siifillee hin galin. Yaa nuun taanettis. Aslii taa'e mee Yaa uummata nama kanaa saamaa deebi'ee. jechuun dhiifama namaa godhaa jechuudha. Maali? Uummatuma kanaa deebi'ee si hin jebarasi. Laapoo. Mana kanaa narraa bahi. Anduraan na dhagee Aboo aslii taa'e rabbii boodari isheenootaa taa'e. Laal lammaan naafee biyyi tokko osoo jiruuti har'aan tana kun lammaa adee asii boodoo ilmaa akka Ni keetii baala ni. kalammaa adee Achi kan duraa wanni kun kakoongooti malee kana maatii miti. akka keetii kana fa'aa mummuree miikkatti illee kushaasha keessatti mana kanaa nurraa Yaa bahi. rabbii kiyya qabu. Ni baala. Duuba kanaa dhuftee isaaniin bamii kaaniin baa. Kunaas hin beeksiin dargisa. Wayi dhaabbi waan hin Ejjisa baa. akka keetii kun nuti kuun ta'u. Huccuu diyyoo. Biyyi lateerraan tana isaa jecha faamilii keetii fi haadha ilmooteetii fi ilmooteetii dhabde ka Johaar harka tokko jee Johaar ka qeerroo irraa qabee aangoo irratti isa ol baase har'aan tana mana hidhaa keessatti Walaabaa guyyaa walaabaa. meeqaanta mimeeqa mana hidhaa keessatti affanamu jira jechi jalatti hidhee. Barummanni walaabaa walii kan dadhabee. Wai sukkaara irratti hin kaasini mana kanaa bahi jedhabama si haa godhu.